namni cilmii qara'ee barumsa baratee gadi bahee ummatan barsiifne akka nama suuqa yookiin moolii yookiin mana hojii guddaa qabu kameeshotiin hundi keessatti argamu walitti funaanee moolii guddicha suuqa guddaa dukkaana tokko booda balbalatti cufee biraa deebiiti. Yookiin namni ilmiin qara'ee hin barsiifne bishaan dhufee tuulamee haroo fakkaatee keessa taa'u. Wanti yaade garuu ni ajaaha raammoo fi raachatu keessa baay'ata. Yoo yaa'e bishaan ilmii yoo yaa'e aalimnis yoo yaa'e biqilchee daraarsee addunyaa bareecha. Dubartiin teessumaan tolti ibiddi teessumaan tolaa. Lugni sodaattuun namaallee teessumaan tolti jedhan. Waa sadii immoo deemsaan tola jedha Oromoon. Aalimni deemsaan tola. Deemsa keessa halaalaa fi haraama ummata harkaa wal makeessatu gingilchee qulqulleessa. Hayyuun deemsaan tola ummata wal dhabe afaan wal dhaabbate jiruu wal harkatti micciire isatu adda baasee jiruu bareecha. Bishaan illee deemsaan tola yoo deeme biqilchee daraarsee addunyaa kana lalisa. Kanaaf ulamaa'ni ilmii qara'anii balbala itti cufanii taa'an guyyaa qiyaamaa irraa gaafatamu. Rabbi ilmii sitti kenne malee siin kennine haaraabsituufi. Ganda kee keessatti osoo ati argitu manni farshoo banamuun osoo ati argitu namni salaanni baay'atuun guyyaa qiyaamaa Rabbi irraa si gaafata. Muslim ilmii qara'e lafatti hin ganne gattaa'e kitaabaan barreessee. Kitaaba jechuun markaba guddicha qaroomina dhala namaa jaarraa irraa jaarratti fe'ee dabarse. Kitaaba keessatti hadiisa Nabi Muhammad walitti qabe.